Welkaam akkam jirtu hordoftoota keenya fayyaa jirtu nagaa qabdan jechuun barbaada. Akkuma isin namoonni baay'een jira waan ta'eef yeroo osoo nu hojjettee jettan anis isin hojjechuun qaba jedhee murteessee isin hojjechuuf kunoo isin dhufeetiin jira. Innis chapter 3 akkamitti akkaan isin hojjedhu jalqaba isin barsiisuun qaba jechuudha. Kunoo mujuluma keessanii daareektii isin barsiiseen sanbooda gaafilee as keessaa ba'an walitti coccoree yeroo gabaabaa keessatti akka waliin isinii galuuf isiniifin hojjedha. Kana waadaa isinii galuuf barbaada. Haa eegallu barnoota keenya jechuudha. Barnoonni har'a chapter 3 general physics chapter 3 fluid mechanics kan jedhu ta'a jechuudha. Fluid mechanics jalqaba hiikkaan fluid mechanics maali kan jedhu irraa yoo eegalle fluid mechanics damee fiiziksii kan waa'ee maalii qoratudha? Waa'ee yaa'oota qoratanidha. Innis yaa'oota karaa meeqaan qoratudha? Yaa'oota karaa lamaani. Tokko yaa'oota sochii irra jiran warri qoratan fluid dynamics jedhama. Ammoo yaa'oota sochii boqonnaa irra jira kan qoratan immoo fluid statics jedhama. Biraanchii lameen kana qaba jechuudha. Fluid dynamics jalatti barnoolee as fa'aa fuulduratti ni ilaalla. Ammoo at-rest yookaan ammoo fluid statics jalatti Archimedes principle fa'aatu jira. Baay'inaan kan warri qorannoo irra gaggeessa isaanii jechuudha. Kana fuulduratti kan laallu ta'a. Itti hafuufnu fluid dynamics fi fluid statics jedhameeti jechuudha. Isaanis yaa'oota iddoo lamaa sanitti qoodame jechuudha. Qonnaa kana erga xumurtan booda wantoonni isin beekuu qabdan maal fa'aadha? Pilaastikii fi elastic materiaalii amaloota isaanii ni beektu hubachuu qabdu jechuudha. Define the three kinds of stress. Stressiiwwan sadeen strain and elastic moduli fa'aan ilaaltu. Kan itti aanu immoo garaagarummaa density, weight fi specific gravity akkasuma ni ilaaltu. Calculate pressure acting in depth below ni ilaaltu. Akkasuma wantoota absolute pressure fi gauge maal garaagarummaan isaanii kan jedhu ilaaltu. Pascal principle gadi fageenyaan ni ilaaltu. Which is main important for what? A basic hydrophilic system ni ilaaltu. Archimedes principle ni beekuu qabdu jechuudha. Akkasumas continuity fi Bernoulli's equation dhuma irratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Nafaana bu'aa amaloota property of bulky material amala isaanii irratti hundaa'uudhaan maateriyaaliin yookaan wantoonni bakka meeqatti qoodame jechuudha. Wantoonni bakka gurguddoo lamatti qoodame isaanis maali? Wantoota ilaastikii ta'anii fi wantoota pilaastikii ta'anidha jechuudha. Maali ilaastikiin maali pilaastikiin kan jedhu ilaalla. Wantooti ilaastikii jechuun amala ilaastikii jechuun wantoota eega external forcein irraa remove ta'e jechuudha. External forcein tokko qaama tokko irratti yeroo apply ta'u qaamicha maal godha? Boca isaa jijjiiruu danda'a. Compress godhuu danda'a. Relax godhuu danda'a. Garuu qaamichi yookaan maateriyaali achisan yeroo external forcein sana irraa gadhiifame yookaan irraa ba'e removed irraa ta'e iddoo duraanii yookaan boca duraanii qabu sanitti fi saayizii duraan qabu sanitti deebi'amu hin deebi'u kan jedhu irratti hundaa'uudhaan maateriyaaloonni bakka lamatti qoodame jenne ilaastikii warri jedhamu. Warreen oriijinaal saayizii yookaan oriijinaal sheeppii sanitti deebi'uu dandeenye jechuudha. Warreen kaan immoo pilaastikii jedhaman jechuudha. Warreen bakka itti deebi'uu hin dandeenye waliin ilaallu bal'inaan. Kunoo akkuma jenne ilaastik maateriyaal jechuun maateriyaaloota akkamiiti? Egaa external forcein irraa remove ta'e booda boca duraanitti yookaan oriijinaal sheeppii yookaan ammoo saayizii duraan qabu sanitti kan deebi'uu danda'an maal jedhama? Ilaastik maateriyaaloota jedhaman jechuudha. Ilaastik deformation jechuun ammoo jijjiirama sanii jechuudha. Ilaastik maateriyaaloonni maateriyaaloota amala akkasii qaban san yoo ta'u ammoo ilaastik deformation jechuun reversible deformation akkasii jechuudha. Yookaan jijjiirama bocaa yookaan jijjiirama saayiziidha. Kan humni external forceetiin ta'u san maal ilaastik deformation jijjiirama qaamni ilaastikii ta'e tokko saayizii isaa dabalu yookaan saayizii isaa hir'isu yookaan bakka duraanitti deebi'u san jechuudha. Jijjiiramni akkasiisan ilaastik deformation jedhama jechuudha. Maateriyaalichi immoo maqaan isaa maal jedhama? Ilaastik maateriyaala jedhama jechuudha. Kan maateriyaala mataa isaati. Kan immoo jijjiiramni akkasiisan ilaastik deformation jedhama jechuudha. Akkasumas pilaastik elastic deformation wanni irraa isin hubachuu qabdan reversible deformation dha. Maal jechuudha? Erga external force irraa remove ta'e original size yookaan original shape itti deebi'uu isaan san maal jedhama? Reversible deformation jedhama jechuudha.
yoommoo permanently ta'e yookaan permanentii yoo ta'e yookaan immoo irreversibly deformation yoo ta'e maal ta'a qaamichi gara maalitti jijjiirama jechuudha gara plastic deformationitti jijjiirama jechuudha. Abbaaf limitii onolaan maali elastic deformationiin within jechi hanga kun jecha sirriidha jechuudha jecha qabatamuu qabu jechuudha. Laal maal jennee elastic maateriyaaliin maateriyaalota original shape'itti yookaan original saayizitti deebi'uu danda'an jechuudha jennee jirra. Elastic ammoo deformation jechuun jijjiiramicha san jennee jirra. Maateriyaalichi immoo elastic maateriyaal jama jijjiiramichi akkasiisan ammoo boca isaa jijjiiruun bakka itti deebi'uun elongeet ta'uun deebi'ee ammaas gabaabbachuun sun maal jedhama deformation elastic deformation jedhama jechuudha. Jijjiiramichi elastic maateriyaalitti irratti dhufu sun maal jedhama elastic deformation jedhama jechuudha. Elastic deformation ta'uu kan danda'u external force naaftu elastic limitii qaba jechuudha. Maateriyaalonni hunduu pilaastikii isaa ta'u maateriyaalonni hunduu maal qaba elastic limitii qaba jechuudha. Pointii sanii ol dabarraan maal ta'a permanently yookaan irreversibly deformed jechuudha. Kun gara plastic deformation itti jijjiirama jechuudha. Plastic deformation yoom dhufa jechuudha yoo elastic limitii darbee jechuudha. Humni irratti dalagaa usan hamma silaa qaamichi sanu elastic ta'uu danda'u yookaan elongeet ta'uu danda'u ol yoo itti darbee qaamichi ni citaa jechuudha. Adda cita yookaan boca biraa akka uumamatu dirqisiifama jechuudha. Elastic deformation kabajamuu kan danda'u yookaan reversible deformation ta'uu kan danda'u up to limit elastic limit tanatti jechuudha. Above this limit we can say what plastic deformation is occurred jennan jechuudha. Plastic material jechuun immoo maateriyaalota akkamiiti jechuudha. Maateriyaalota erga humni external force irratti apply ta'e booda deebi'ee original shape yookaan original size yookaan boca sir duraan qabu san irratti deebi'uu warri hin dandeenye maal jedhama maateriyaalichi plastic material jama jijjiiramichi qaamota akkasii san irratti dhufu maal jedhama garuu plastic deformation jedhame yaamama jechuudha. Itti hafuufnu asir keessatti wanti beekamuu qabu stressii fi strainidha. Jechoota lamaan kana garaagarummaa isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The elastic property of solid materials are described in terms of amaloota elastic property yookaan amaloota jajjaboon elastic materiaalii jaaman qaban karaa maaliitiin ibsuu dandeenya? Tokko stressii isaaniitiin ibsuu dandeenya. Lammaffaa immoo strainidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Stressii jechuun maal jechuudha? The force per unit area that is causing some deformation on the object. Humni sababa ta'u stress jama. Strainiin ammoo jijjiiramicha erga inni elongate yookaan shorten yookaan akkas ta'esan jechuudha. Ammoo akka inni jijjiiramuuf sababa kan ta'u cause of this deformation is stressidha jechuudha. Jijjiirama saniif sababa kan ta'u maali? Stress yoo ta'u jijjiiramichi erga raawwate immoo dheerachuun yookaan ammoo gabaabbachuun isaa san yookaan immoo compressed ta'uun isaa san maali jechuudha? Strainidhaan ibsama jechuudha. Karaa lama kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Maal ibsuu dandeenya? Elastic material solid material jechuudha. Elastic solid material amaluu wantoota lamaan san fayyadamuudhaan describe gochuu ni dandeenya. Haa deemnu stressiin akkuma jenneesitti jechaan illee akkuma ibsame force per over area jechuudha. As keessatti forcein perpendicular to that area dha. Stressii keessatti garuu sheerii keessatti maali? Waliif parallelidha jechuudha. Strain maal meeqdhaan qabatu qabdu jechuudha. Kanaaf strain measures the what? The amount of deformation that is applied by stress. Stress jechuun humna alaa external forces jechuudha. Yookaan cause of deformation isaniif sababa kan ta'u jechuu jennee jirra. Strainiin garuu maal measure kan godhu jechuudha. Hamma qaamichi sun deforme ta'e yookaan jijjiirame yookaan elongate yookaan bakka isaa gabaabbate yookaan dheerate jechuudha. Kana kan measure godhu maal jechuudha? Amountii deformation isan kan measure godhu strainidha jechuudha. Strainiin ammoo hamma jijjiiramicha yookaan qaamichi jijjiirame irra hamma duraan boca duraan tureessan jechuudha. Hamma boca eega humni external irratti dalagamee irra hamma
boca duraan qabu yookaan saayizii duraan qabuuti. Yoo dheerina ta'es dheerina, yoo ammaawuntii ta'es ammaawuntii isaa, saayizii ta'us saayizii isaa jechuudha. Kanaaf adeemnu gara fuulduratti adeemnu lafaana bu'aa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa kanaa. Okkee kabajamtoota keenya lafaana bu'aa jechuun barbaada. Istireeyiniin gosa sadiitu jira. Gosoota gurguddoo sadiitu jira istireeyiniin. Kan jalqabaa amma teensaayil istireeyinii tokkoffarra kan jiru jechuudha. Teensaayil istireeyiniin maali kan jedhu. Tensile strain is the uniform cross-sectional area that is pulled with equal and opposite force of magnitude, which is F akkana jechuun maal jechuudha? F nakee kun F akkana jechuun maal jechuudha? F kun perpendicular to area jechuudha. Cross-sectional area saniif perpendicularidha jechuudha. Kunoolaa asirra kottaa yoo ilaaltan kunoo isa kanarratti yoo ilaaltan forsiin tun direction force kana. Eeriyaan garuu eeriyaan kana jechuudha. Eeriyaan bakka tana jechuudha. Bakka afaan kanarra akkana shiriin tun jechuudha. Maali jechuudha? Eeriyaa yoo ta'u eeriyaa tanarraa kana kadeemu immoo asirra perpendicular uuma waan ta'eef kana keessatti maal jechuudha? Foorsii fi cross sectional eeriyaan waliif perpendicularidha jechuudha. Teensaayilii jalatti. Teensaayilii jalatti wanni isin beekuu qabdan teensaayilii jalatti direction force fi area maal cross sectional area waliif perpendicularidha. Kanaas yoo ilaaltan as area humni irratti apply ta'u jirtu geengootan jechuudha. Bakka kanaatan jechuudha. Kanaaf areaan kunii fi forcein apply ta'aa jiru kun maal jechuudha? Waliif perpendicularidha jechuudha. Amala strainiitu kun strainii tensile stresses ta'u tensile strains yoo ta'e forcein numa jira jechuudha. Laalamma inni kun tensile stress idhaame inni kun tensile strain idhaame. Strain jechuun elongationidha, change of length dha. Ammoo stress jechuun change of force over area. Ammoo stress jechuun change of force over area jechuun kan biree garaagarummaan tensile keessatti wanti jiru maali akka walii gala jechuudha. Tensile keessatti cross sectional area fi force waliif perpendicularidha qabachuu qabdu jechuudha. Garuu shiirii gaafa shiirii keessa leeyite waliif parallelidha jechuudha. Jarri kun fractional change yookaan jijjiiramni fractional change in length of an object under tensile stress. Tensile stress in humna sababa deformationiitiif sababa ta'uu jennee turre. Ammoo jijjiiramni yookaan the fractional change or the change of length under tensile stress is called tensile strain jedhama. Asumatti immas the fractional change in length of the object under shear yoo bakka tana jechuudha. Bakka tana shear godhe shear stress yoo godhe asin maal ta'a jechuudha? Shear strain ta'a jechuudha. Asumattiin isin ibsa shear strain ta'a jechuudha. Yoo jijjiiramni dheerinaa kun yookaan fageenyaa kun sababa shear stressiitiin ka ta'u ta'e shear strain jedhama. Garaagarummaan strainii fi stressii akkasi. Stressii jechuun humna sanii jechuudha. Force over area humna cross sectional area irratti apply ta'u sanii. Gizee irreef walii riizaaltiin nuti argannu san maal jedhama? Stressii jedhama jechuudha. Tensile stress jedhama. Garuu immoo hammi jijjiiramichi humni qaama san irratti apply ta'e humna sana elongate godha. Hammi inni elongate godhe kun irra hamma duraan boca inni duraan qabu san gaafa waliif hir'u riizaaltiin nuti argannu maal jedhama? Tensile strain taatu kana ta'a jechuudha. Inni kun maali? Strain jechuun walumaa galattuu shiirii keessattis haa ta'u stressii tensile keessatti yoo ta'e jijjiirama fageenyaa jechuudha. Jijjiirama qaamichi egaa humni irratti apply taate iddoo inni hanga inni socho'e hanga inni dheerate irra hanga duraan qabu san jechuudha. Ammoo stress jechuun humna apply irratti taatu san jechuudha. Shiirii keessattis haa ta'u tensile keessattis haa ta'u humni sababa waan sanii jijjiirama waan saniitiif sababa ta'e san maal jedhama? Tensile keessatti tensile stress jedhama. Shiirii keessa garuu shear stress jedhama. Ammoo jijjiiramichi sababa saniitiin dhufe yookaan boci dheerachuun gabaabbachuun yookaan compressed ta'uun relax ta'uun sababa humna saniitiin ta'e san ammoo maal jedhama? Yoo tensile jalatti ta'e
tensile strain jedhama. Yoo shiirii jalatti ta'e immoo hammi jijjiirama wanni sanii maal jedhama? Shear strain jedhama. Adeemnu maali shear stressii fi strain haa laallu. Isaan kunis deformationidha. Shear stressiin humna sababa deformationiitiif sababa ta'u jechuudha. Shear strain jechuun ammoo hamma jijjiirama sababa humna saniitiin ta'e jechuudha. Wanti tensile stressii fi strain irraa adda isaan godhu isa kana forcii fi kareefuun tanaa forces perpendicular to cross sectional area dha. Garuu kana keessatti forces parallel to what cross sectional area dha jechuudha. Hanganuma qofa garaagarummaan guddaan biraan jiru. Formulaan isaanii kana shear stressii gaafa shalaynu jijjiirama humnaa irra eeriyaati jechuudha. Kaanis jijjiirama humnaa irra eeriyuma. Garuu wanta adda isa godhu shear stressii keessatti forsiin kunii fi eeriyaan kun waliif maali? Parallelidha jechuudha. Wanni hubatu qabdu hanganuma. Kaan keessatti immoo forsii fi eeriyaan kun maali? Waliif perpendicularidha. Qabachuu qabdu ijoodha qabdi ijoodha jechuu barbaadeeti. Kan biraa maaltu jira? Shear strain ammoo maal jennee ibsuu dandeenya? Reeshoo fageenyaa irra hojjaatiin tana fakkiidhaanis yoon isin garsiise kunoo maal jechuudha? Tangent equation wajjin wal qixa jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalaa asitti shear strainiin h yookaan horizontal length irra heetii wanta sanii wal qixa tangent function wajjin tangent of theta wajjin wal qixa jaa isiniin garsa diagram irratti kana jechuun maal jechuu kate kunoo laal shear strain jechuun maal jechuudha? Tan theta wajjin wal qixa wanni jeef bakka kanatti yoo agartan laal bakka diimaa kanatti angilii rectangiliitu jira jechuudha. Rectangilii akkanaatiitu jira jechuudha. Rectangilii akkanaatiitu jira jechuudha. Rectangilii akkanaatti jira. Asitti koo sirrii uumte right angle achitti uumti. Asitti teettaan jira jechuudha. Teettaan as jira. Oleen kun bakki tun heeyitii jamti laal. Bakka kana jechuudha laal. Heeyitii jamti. Kun labbaa kana horizontaalii haa deemu kun x dha jechuudha. Kanaaf taan teettaa jechuun maal jechuudha? Opposite over adjacent jechuudha. Kanaaf kun adjacentidha, kun oppositeidha, kun hypotenusidha amma. Inni diagram irra asiin wanta irra jiru kun hypotenusidha. Inni asiin olee irra jiru kun ammoo adjacent jedhama. Kan abbaa jiru opposite jennee jirra. Kanaaf taan teettaa wajjin wal qixa jee. Hammi jijjiirama bocni kun qaamichi kun gaafa yeroo duraanii directly kana dhaabbate jechuudha. Gaafa immoo humni asiin appilaa irratti ta'u maal godhee xiqqochi dhiibee jechuudha. Akkana godhee jechuudha qaamichi. Kanaaf bakka kanatti aangilii uumaa jechuudha. Hammi jijjiirama qaamni kun roga dhaabbataa kanarraa jijjiiree kun maal jedhama? Shear strain jedhama. Shear strain jedhama. Humni immoo isa kan akka jijjiiruuf qooda fudhate shear stressidha jechuudha. Shear stressiin compressed wanta tokko compressed godhuu danda'a. Elongate gochuu danda'a jechuudha. Isaanii fi ifi isaaniitiin waliif perpendicularidha laal isaan kun lamaan waliif perpendicularidha. Ifiif garuu eeriyaa kanaaf maali? Parallelidha jechuudha. Eeriyaadhaaf parallelidha. Ifi isaaniitiin waliif perpendicularidha. Kaasin gaddeemuu fi kan asiin horizontaalii jiru waliif perpendicular ifi isaaniitiif humnoonni lamaan jechuudha. Humni tokkoffaan perpendicular tu humna lammaffaadha. Garuu eeriyaa wajjin relation isaan qaban waliif parallelidha. Shear stressii fi strain keessatti jechuudha. Shear keessatti forces parallel to eeriyaadha. Ammoo strain keessatti tensile keessatti forces perpendicular to eeriyaadha. Isaan lamaanuu keessatti strain jechuun jijjiirama elongation jechuudha. Hamma qaama wantichi san jijjiiramee san jechuudha. Okay, adeemnuti. Kan biraa wanti sadaffaan inni jiru jechuudha. Volume stressidha. Kun maali jechuudha? Namni fakkeenyaaf konsentii isa duraa san hubannaan kanaas hubatti jechuudha. Kunis maali? Volume jechuudha. Humni volume wanti tokko jijjiiruuf koosii ta'u maal jedhama? Volume stressii kan jedhamu yoo ta'u, hammi immoo volume wanta sanii haa jijjiirame jechuudha. Volume erga jijjiirame booda irra volume duraan turee san maal jedhama jechuudha. Hanga volume jijjiiramu volumeidha. Fakkeenya yoo isin hime volumein original volume jechuudha. Originaliin osoo 30 meetira kuubii ta'eeti. Garuu erga humni appilaa irratti ta'e booda gara 50 meetira kuubiitti osoo ol guddateeti. Amount of volume stress gaafa barbaadnu maal jechuudha?
volume stress is equal to 50 irraa 30 50 irraa 30 jala meeqaati jechuudha jala 30 ta'a jechuudha. Kunis 20 jala 30ti. Kana waliin dhaamsine duwwaa tuqaa jawwee arganna jechuudha. Inni sun maal jedhama? Volume stress jedhama jechuudha. Strainiin ammoo hamma jijjiirama elongation jechuudha. Okay. Adeemnuti. Kan biraa qabxiin ijoon as keessatti jiru elasticity moduliidha. Elasticity modulii sadiitu jira. Sadeenuun ilaalla jechuudha fuulduratti. Elasticity module jechuun the stress will be proportional to the strain if the stress is sufficiently small. Iyyan stressiin humna xiqqaa yoo ta'e directly strainii wajjin qaba. Strainii fi strainiin jechuudha. Stressii fi strainiin kan hariiroo sirrii waliin qaban yoomi at sufficiently small of strain jechuudha. In this regard, kana keessatti wanti hubachuu qabnu the proportionality is what? Constant dha. This constant is called what? Elastic modulus jedhama jechuudha. Depending on the material being deformed, maal irratti hundaa'uudhaan materiyaala boca jijjiirrate yookaan materiyaalota saayiziin isaa jijjiirame sanii fi haala uumama materiyaalicha sanii irratti hundaa'uudhaan elastic modulus jennaan. Akka maqaa walii galatti elastic modulus immoo gosa garaagaraa qabaachuudha. Stressiin elastic modulus as keessatti jechuudha. Akka itti shalaytu strainii elastic modulus yoo siqanne elastic modulus fuutee maaliin baay'ifta? Strainii isaatiin baay'ifta jechuudha. Kana booda stressii shalayta jechuudha. Oksilowiin as keessatti illee shoora guddaa qaba jechuudha. Hariiroon strainii fi stressii waliin qaban akkuma eenyuuti? Akkuma oksiloowii keessatti foorsii fi yookaan leengiziin kun hariiroo waliin qaban san waliin qaba jechuudha. As keessatti strainiin gaafa guddatu stressiinis ni guddata jechuudha. Okay, adeemnu. There are 3 types of elastic modulus. Way 3 strainii san strainiiwwan sadii irraa fulaallesan jechuudha. Tensile stress, volume stress jennee kan laallesan jechuudha. 3 types of elastic modulus jalatti classify goonu jechuudha. Elastic modulusiin wanta hubatamuu qabu jechuudha. Sadiitu jira. Tokkoffaan yangasii, lamaffaan balkas jedhama akkasii deema. Yangas modulus jechuun maal jechuudha? Yangas modulus jechuun the ratio of tensile stress to tensile strain jechuudha. Tensile stressii fuutee tensile strainiidhaaf yoo hirtu rizaaltiin ati argattu maal jedhama? Yangas modulus jedhama jechuudha. Yangas modulus jechuun kan isaa immoo maal jechuudha? Safara resistaansummaa soliidiin tokko change in length and typically used to characterize road stress under either tension or either compression jechuudha. Gaafa compress gootus gaafa elongate gootus qaamni jajjaboo ta'e tokko boca isaa san jijjiirrachuudhaaf hamma inni resist irraa godhuu danda'u san meejor kan ittiin goonu maal jechuudha? Yangas modulasiin meejor goona. Kanaaf yangas modulus is the measurement of resistance of a solid to change in length and characterize of itself jechuudha. Yangas modulusiin akkuma jenne ratio eenyuti bakka tana strain wanti adda baafachuu qabdu ratio of wani nama shawwatu kana jechuun filannoorraa strain to strain fayyadama fida jechuudha. Dura kan jiru maali? Stressiidha jechuudha. Laala adda baafatu qabdu stressiidha jechuudha. Stressiin eenyu jenne gaarii fuuldura akkamii barbaadne jenne force over areaadhaan barbaadnaa jenne. Garuu immoo strainiin akkamii barbaadne jenne change of length or x over what jenne heightidha jenne. Akkana jenneemi kana jechuun amma isaan kanaaf irra wal gubbaa galchuu jechuudha. A over B over C over D akka jennu san fuggisoo isaa ol baafnee baay'ifneeni rizaaltii isaa kalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Maaliif kallattiidhaan tensile stressii fi tensile strainii kallattiin nu kannuu dhiisuu danda'a. Maal nu kannuu danda'a? Foorsii kannee eeriyaa kannee hanganaan jijjiirame gee nu kannuu danda'a waan ta'eef bakka kanatti formulaa tensile stressii fuutee bakka buuftee kan strainiitis bakka buuftee derive gootee formulaa isaa kaa'uu danda'uu qabdi jechuudha. Lammaffaan immoo shear modulus elastic modulus sadiitu jira jennee yangas modulus shear modulusii fi balkii modulusiitu jira. Isaan hundinuu parpasii garaagaraa qabu jechuudha. Inni tokkoffaan yangas modulus kan jennu san jechuudha. Rezistansii qaamni jajjaboon tokko leengisii isaa
eegsifachuuf jecha godhu kan ittiin meejor goonu jechuudha. Inni kun immoo sheer moodulus ammoo unity paaskaalii jedhamu qaba. Is the ratio of shear stress to shear strain dha. Kareefuu irraanfatinaa tensile stress to tensile strain dha. Garuu sheer moodulasiin sheer jecha jiru kanaa olaala. Sheer waan jeef hariiroon reeshoo isaatis maalirraa sheer irraa kaa jechuudha. Hangana kanammoo kareefu immoo youngest modulus tensile stress to tensile strain dha. Kanammoo ammoo shear stress to shear strain dha jechuudha. Youngest modulus jechuun ammoo maal meejor godhu jechuudha. Ratio of shear stress to shear strain dha. Kun sheer dha jechuudha. Kareefu maali tensile dha. Tensile stress to tensile strain waan ta'eef kun ammoo shear stress to shear strain dha jechuudha. This shear modulus ammoo maali? The measure of resistance of motion of the plane. Resistance of the motion of the plane with what? Solid parallel to each other. Gabaabumatti kan isin irraa hin gabaabsaa. Shear modulasiin maal meejor godha? Qaamni jajjaboo tokko fuutee fakkeenyaaf jajjaboo tokko jajjaboo biraatirra gaafa harkistu jechuudha. Jajjaboo tokko jajjaboo biraatirra gaafa harkistu irra deemuu diduu dandeettii irra deemuu diduu sun jechuudha. Resistaansii san kan ittiin meejor goonu maal jechuudha? Shear modulasiin meejor goonu jechuudha. Yoo shear modulasii guddaa qabaate dafee deemuu hin danda'u jechuudha. Slowly to move jechuudha. Yoo shear modulasii xiqqaa qabaate faallaa kanaatiin ammoo dafee qaamicha sanirra konkolaatee deemuu fageenya dheeraa deemuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo maaltu jira? Sadaffaarra kan jiru immoo balkas modulasii maali? Parpasiin isaa maali? Balkas modulas jechuun balkas modulasiin ammoo vooliyuum irratti dipeendii ta'a. Reefuun tana maal jennee stresiiwwan sadiitu jira jennee tensile, sheerii fi vooliyuumidha jennee jirra. Kanaaf maal jennee sheer modulasiin maal irratti dalagaa? Qaamonni jajjaboon lama walirra akka hin kokkolaanne kan ittisu resist kan firraa ittiin godhu sun jechuudha. Qaamonni sheer modulasii guddaa qaban dafee walirra muuf ta'uu hin danda'u jechuudha. Dafee qaamicha jajjaboo sanirra paralaalii jechuudha muuf ta'uu hin danda'u. Yoo maal qabaate sheer modulus guddaa yoo qabaate. Kunis maal jechuudha? Sheer modulus is the measure of resistance of motion of the plane of solid within which is parallel to each other. Kan biraa inni sadaffaan immoo balki modulasii it is unitiin isaanii kana paaskaalidha jechuudha. The ratio of volume stress to volume stress dha. Bakka kanatti generalize kan inni ittiin isin godhu sheer modulasii haa ta'u balki modulasii haa ta'u youngest modulasii haa ta'u isaan sadeenuu keessattuu waamamaan isaa maali? Stressiidha. Waamsisaan garuu strainidha jechuudha. Waamamaan strainidha. Yoo youngest modulus ta'e asumaan tensileetii daata. Kunis asumaan tensileetii daata yoo youngest ta'e. Yoo immoo sheer ta'e maali? Sheer yoo ta'e duubumaan sheeritti daata jechuudha. Yoo immoo balki modulus ta'e asumaan vooliyuum goota. Stressii fi strainiin hin jijjiiramu jechuudha. Isaan sadeenuu keessattuu kana generalize kan ittiin foormulaa ittiin gootan jechuudha. Kan biraa qabxiin isinitti himuu barbaachisu asirraa jechuudha. Sheer balka modulasiin vooliyuumii irratti dalaga jennee maal jechuudha? Qaamni tokko gaafa humni external force apply irratti ta'u vooliyuumii isaa jijjiiruuf si dhorka jechuudha. Hangi inni itti vooliyuumii isaa hin jijjiiru jee si dhorkuun san maaliin meejor ta'a jechuudha? Balki modulas kanaan meejor ta'a jechuudha. Qaamni balki modulasii guddaa qabu dafee kompresd siin ta'u jechuudha. Yoo ati rilaaks gochuu barbaaddes dafee rilaaks siin ta'u jechuudha. Maal guddaa qaba jechuudha? Balki modulasii guddaa yoo qabaate akkasi. As keessatti wanni iccitiin guddoon inni isinii himu yoo jiraate negatiiva kana jechuudha. Negatiivni foormulaa fuula dura jiru kun maal jechuudha? Qaamichi kun negatiiva jechuu osoo hin taane yoo pireejeriin guddate vooliyuumii inni xiqqaata jechuudha. Hariiroo waliif fukkisoo qabaachuu vooliyuumii fi pireejeriiti jechuudha. Balki modulasiis always what? It is positive. Qaamichi maali? Positiividha. Garuu negatiiv saayinii kun ola note hubachuu kan qabdu negative sign is included the defining equation of so balki modulus is what? Always positive dha. Hin dagatinaa jechuu barbaadeeti. Maal argisiisa? Pressure increase gaafa ta'u volume maal ta'uu isaa agarsiisa, decrease ta'uudha agarsiisa jechuudha. As keessatti maaltu jira? Energy akkamiiti? Energy which is stored in straight wire. Shuboo straight ta'e tokko keessatti annisaan kuufamee jiru strain energy jedhama. Adeemnu
qabxiilee ijoo irraa isinii tuqee akkasuma gaafilee yeroon keessaa dalagu hedduu isiniif balayyee waan hin yaadeef boqonnaa hunda paartii tokkichaa kanaan isiniif xumuruun qaba jechuudha. Hanga duubatti qabxiilee ijoo irraa isiniif himaa bakka icciitii qabdu isiniif hin tuqaa. Nafaana bu'aa laayik sheer sabiskiraayib gochuun hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan na jajjabeessa jechuun barbaada. Gama kootiin aarsaan danda'u waan hin danda'u kamiyyuu isin biraan jira. Isinoo eessa jirtu jechuun barbaada. Haa deemnu gara barnoota keenyatti haa deebinu. Sadii qabxii lama immoo deensitii fi pireejeriin istaatik filuudiidha. Istaatik filuudii keessatti yookaan filuudii boqonnaa irra jiru tokko keessatti deensitii fi pireejeriin maal fakkaata kan jedhu. Deensitii jechuun rukkina jechuun maal jechuudha? Hanga wanta tokko qabee inni qabatee jiru yoo hirte qaama kan ittiin argattu jechuudha. Rukkina keessatti yuunitii waltawaan isaa beekamaadha. Kiloogiraam meetir kuubiidha jechuudha. Kan biraan ispeesifik giraafitiidha. Gaafilee ispeesifik giraafitii gaafii kaalkuleeshinallee ni dhufa boqonnaa kana keessaa. Ispeesifik giraafitii tanaan wajjin wal qabatee maaliif yeroo deddeebi'ee bareedduu qormaata bareedduu keessatti ispeesifik giraafitii jedhee kan nama gaafatu waan hin argaa jiruuf the ratio of density of substance to the density of another substance which is taken as standard jechuudha. Akka standardiitti yookaan akka koonistantiitti tokkotti kan fudhatamee firraa jechuudha. Densitii wanta tokko gisee nu gaafate densitii qaamicha nu kanneessan fudhannee densitii standardii ta'e tanaa firree maal arganna? Specific gravity arganna jechuudha. Inni bishaan qulqulluudha yookaan pur watariidha at 4 degree centigrade. Densitiin isaa meeqa jedhama? 1,000 yookaan 1 times 10³ kiloogiraam per meetir kuubiidha. Rukkinni isaa akkana jedhamee walii galame jechuudha. At temperature 4 degree centigradeedha. Specific gravity qaama tokko yoo fakkeenyaaf almuuniyeemii kanaa yoo si gaafate fuuteetuma specific gravity caluma jee bishaan osoo si hin kennine si gaafata jechuudha. Ati maal goota? Density substance kenname yeroo standardii givanii san yookaan standardii teekanii saniif hirte argatte jechuudha. Okay, adeemnu sun gaafa walii hirte riizaaltii isaa akkatti argatte jechuudha. Specific gravity kan biraa immoo pireejeriin maali? Pressure jechuun the force acting perpendicular to the surface to surface area. Bal'ina saniif waliif perpendicular eenyu wajjin wal fakkaata. Reefuu stressii faa gaafa dubbannu san jechuudha. Tensile stressii faa jennu san humna surface areaadhaaf perpendicular ta'e pressure ratio perpendicular force which is perpendicular to surface area jechuudha. System international unit isaa Newton per meter square jechuudha yookaan afaan biraatiin Pascal jechuu dandeenya. Maaliif Newtoniin tokko meetira square tokko fi yeroo irru Pascal tokko arganna jechuudha. Another commonly used pressure in atmosphere. Pressure karaa biraatiin atmosphereedhaan illee safaramuu danda'a. Pressure eenyu wajjin wal fakkaata jechuudha. Tensile stressdha. Maaliif kan jenne force perpendicular to cross sectional areaadha. Pressure is like tensile stress. When in terms of explanation jechuudha. Pressure wanta kolomanii anta yookaan wanta heetii qabu tokko pressure produced by column fluid of height fluid yookaan dhangala'oo qaama olee dhaabbatu tokko irra keessa jiruuf pressure inni apply godhaa jiru yoo shalayne rukkina qaamicha yookaan dhangaleecha sanii baay'isuu ula giraafitii baay'isuu olee qabee dhangala'oo qabattee jirtu saniiti jechuudha. Gaafa hanga waliin baay'inu maal arganna? Pireejarii qaamichi yookaan dhangaleecha kun lafarratti appilaayi godhaa jiru arganna jechuudha. Fakkeenyaaf amma tuqaaleen ol fageenya asiin tuqaan asatti haa tuynu qixa kanaan ammas asitti isaa tuynu tuqaa bakka kanaatii fi tuqaa isii qixa kanaan fageenya ol qixa irratti harkaan hangamtu bakka tanarratti pireejariin gaggeeffamtu koonistantiidha jechuudha. Akkasumatti taas asii fi taas jirtus taasii fi taas jechuun maaltu qofa nu barbaachisa? Leebalii wal fakkaataa qixa tokko irra jiraachuu qofa nu barbaachisa. Pireejariin asin appilaayi ta'aa jiruu fi gamanaanis appilaayi ta'aa jiru at any the same level all point about the same pressure qabaachuu isiiti jechuudha. Kan biraan immoo fluid pressure is increase within increase the depth of the fluid jechuudha. Akkuma gadi fageenyi dhangaleecha kanaaf fagaataa yookaan dabalaa deemu pireejariin inni appilaayi godhus maal ta'a deema faana dabalaa deema jechuudha. Fluid pressure does not depend on the shape of container.
qabxii ijoo fi barbaachisaadha. Fluid pressure yookaan dhiibbaan dhangala'oo tokkoo boca qabee dhangala'aa qabatee jiru irratti hin hundaa'u jechuudha. Maal qofa irratti hundaa'a? Gad fageenya isaa irratti hundaa'a jechuudha. Atmospheric pressure fi gauge pressure dha. Atmospheric pressure jechuun pressure maaliiti jechuudha? Pressure is the weight of atmosphere exerted on the surface of the earth. Dhiibbaan atmosferiin fuula lafaa kanarratti apply godhaa jiru dhiibbaa maalii jettaani? Gauge pressure osoo hin taane atmospheric pressure dha jechuudha. Atmospheric pressure is the pressure applied by what? Atmospheric pressure on the surface of the earth. Fuula lafaa irratti dhiibbaan atmosferiin fuula lafaa irratti apply godhu atmospheric pressure jedhama walumaa galatti. Atmospheric pressure is decrease with increase altitude dha. Qabatu qabdu jechuudha kana maaliif tiruu foorsii keessa fidee yookaan waa'ee atmospheric pressure ilaalchisee kamtu dhuga jee fiduu danda'a waan ta'eef atmospheric pressure is decrease as increasing the altitude due to the what? The result of what? Sababa maaliitiif akkas ta'e? Yoo atmospheric pressure gadi bu'e yoo altitude yookaan ol ka'iinsa lafaa kan dabalu ta'e atmospheric pressure ol ka'iinsa lafaa sana irratti jiru ni xiqqaata jedhe. Maaliif xiqqaate? Sababa densitiitiif. Densitiin qaamicha sanii decrease sababa ta'eef jechuudha. Kan biraan immoo gauge pressure jechuun garaagarummaa systematic pressure fi atmospheric pressure yoo barbaannu gauge pressure. Kanaaf gauge pressure is the difference. What is gauge pressure? Yoo isin jedhan gauge pressure is the difference. Garaagarummaa maalii fi maaliiti? The difference between systematic pressure and atmospheric pressure. Tuqaa sadii jala kan jiru buoyancy force fi Archimedes principle jechuudha. Akkuma reefu jenne Archimedes principlein gosa fluid mechanics keessaa kamirratti apply ta'e jenne staatikiidha jenne. Kan rest irra jiru kan boqonnaa irra jiru sun irratti apply ta'e jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Archimedes principle maal jedhee dubbata? Archimedes akka jedhu states that the pressure applies confined fluid containers transmitted equal in all regions of fluid at wall of the container. Dhiibbaan pressure maal ta'a? Transmit ni daddarba jechuudha. Kallattii tokkoon gisee apply godhe gara kallattiitti aanutti transmit kan ta'udha jechuudha. Archimedes principle is very important in what? Pascal principle. Pascal principle ni beektu jechuudha. Hydraulic press jechuun meeshaa ba'aa humna namaatiin fuudhamuu hin dandeenye hunda bifa salphaa ta'een ol kaasuun nu gargaaru jechuudha. Meeshaa baay'ee barbaachisaati. Konkolaataa hunda ol kaasuu dandeessi. Meeshaalee konkolaataa caalaa ulfaatan hunda salphaadhaan ol fuudhuu dandeessi jechuudha. Kunis humnoota lamaatu kallattii lamaan gaggeeffama. Bal'ina tokkoffaa piistaanii lammaffaa jedhamee jira. Piistaanii tokkoffaa irratti humnaatu apply ta'a. Gamanaanis humnaatu apply ta'a. Pireejeriin gamanaan ta'u gara kaanitti dabra jechuudha. Dhiibbaan ati kallattii tanaan irratti gootu gara kallattii tanatti dabra jechuudha. Kun pireejeriin gara kanaan ta'u gara kanatti dabruu danda'a jedhe. Haalaan diyaagiraamii isaatiin sin garsiisa. Kunoo diyaagiraamiin isaa kana fakkaata. Hydrophilic pressiin meeshaa Archimedes principle saniin hojjetu ta'ee baay'ee barbaachisaadha. Laalaa yoo laaltanii jiraattan konkolaataa kana bifa salphaa ta'een ol kaasee jechuudha. Isaan irratti apply ta'a. Pireejeriin piistaanii kanaan irratti apply ta'a. Asiin ammoo apiidha jechuudha. Foorsiin asiin gadi daareeshiniin isee asiin gadi xiyya laaluu qabdu jechuudha. Foorsiin lammaffaan asiin daareeshiniin isee olii jechuudha. Humnoonni asiin apply ta'an garana dabranii asiin dhiibbaa qaama kanarratti ol geessanii konkolaataa kana ol kaasaa jiru jechuudha. Akka kana jechuun kenni jeesan akka Archimedes principle jechuun dhiibbaan yookaan pireejeriin asiin apply ta'u gara saayidii biraatti darbee apply ta'a. Ati kwaal jijjiiramu jechuudha. Humni fakkeenyaaf pireejeriin asiin 80 apply yoo ta'e garana dabrus 80 jechuudha. Without any change, the pressure applied on the one side can be transferred into the other side. Wanni jeef saniif jechuudha. Kanaaf foormulaa kana qabachuu qabdu. Dalagee fiduu danda'a. Filannoo keessatti fidee danda'a. Maal goota foormulaa qofa qabachuudha malee wanti barbaachisu hin jiru jechuudha. Humni tokkoffaa irra eeriyaa tokkoffaa. Humni tokkoffaa jala eeriyaa tokkoffaa wal qixa. Humna lammaffaa jala eeriyaa lammaffaati. Deemnu gara fuulduratti kan biraa kan jiru Archimedes principle yeroo ibsinu is any object partially or totally submerged in liquid. Ammallee Archimedes principle maal jedha? Qaama fakkeenyaa bishaan haroo ciisu tokko irratti jechuudha.
haroo ciiftu tokko keessatti qaamni tokko guutumaa guututti gadi lixuu danda'a yookaan gar tokkoon gadi lixee gar tokkoon ol ba'ee taa'uu danda'a yookaan xiqqoo gad seenee osoo jalaas hin buune hafuu danda'a. Seerota sana wantoota akkasiisan sababa wanni sana akkas ta'uuf adda baasee kan hime Arkimeedis piriinsiipilii jechuudha. Wanni tokko guutumaan guututti qaama dhangala'oo yookaan bishaan haroo ciisu tokko maali reestii irra jira jechuudha. Garasigalee reestii irra jira. Bishaan haroo ciiftu tokko keessatti wanta deensitii guddaa qabuu fi deensitii xiqqaa qabu tokko yoo itti gad darbite kan deensitiin isaa guddaa ta'e san maal ta'a? Tootaalii sammarjii ta'a. Guutumaa guututti keessa gadi lixee yoo ta'e kan deensitiin xiqqaa qabu immoo gubbaa irratti hafuu danda'a. Wanti san guutumaan guututti akka seenuufi yookaan gubbaa irratti immoo filoota akka ta'u gubbaa irraa akka shololaatuuf sababa kan ta'u maali jee deensitii qaamicha lamaan irratti hundaa'uu danda'a. Deensitiin fakkeenyaaf qaamichi bishaanii san fakkeenyaaf yoo deensitiin bishaanii san qaamicha sammeerjii ta'u kana hacaalu ta'e qaamichi san dirqama gubbaa irratti hafuu danda'a jechuudha. Maaliif peneetireet godhee sammeerjii ta'uu hin danda'u yookaan keessa lixuu hin danda'u jechuudha. Yoommoo deensitiin isaa kan bishaanii caale guutumaa guututti yookaan tootaalii sammeerjii ta'uu danda'a jedhee kan adda nu baasee Arkimeedis piriinsiipilii jechuudha. Arkimeedis piriinsiipil maali jee qaama kamiifuu jedhe qaama kamiifuu yookaan qaama rukkuna xiqqaas qabu haa ta'u qaama rukkuna guddaas qabu haa ta'u fakkeenyaaf yoo bishaan gara bishaanitti lixan humna jalaa ol dhiibuutu jira. Humnichi sun ammoo booyaansii foorsiidha jee adda kan nuun baase Arkimeedis jechuudha. Kunoo foormulaan isaa kana qabachuu qabdu qabatee shamaddeettanii kan ittiin appilaayi godhuu isin jechuudha. Wanti inni jee akkasii jechuudha. Sababni foorsii jalaa ol dhiibuutu jira. Mee fakkeenya fudhadhaa. Deensituma fedhee waa qabaatu qaamni tokko gaafa baakiin yookaan qilleensa keessa deemaa gaafa dhufuu fi qaamni guddaan tokko qilleensa keessa deemaa dhufee haroo bishaan guddaa ciisu tokko yoo dhufee lixe yeroo qilleensa keessa deemu san saffisa guddaan deema. Yeroo bishaan keessa deeme immoo suuta deemaa jechuudha. Maaltu kos godhee booyaansii foorsii bishaanii kan jalaa ol dhiibuu santu isa san maal godhee influensi gochaa jira jechuudha. Kun akkasitti the reason for this pressure of fluid is depend on the depth of fluid dha. Depth of fluid jajjaboo soyyoo fakkeenyaaf baay'ee gaffagoo kan ta'u ta'e booyaansii foorsii isaa dabalaa deema. Gubbaarra yoo ta'e immoo booyaansii foorsii diilas fakkeenyaaf haroo sarfees hiriyaa guddaa qabdu garuu deebisiinsi xiqqoo takka yoo keessa gad ejjete yookaan waatti gad darbite salphumatti sabmerjii yookaan lixuu danda'a jechuudha. Keessa guddaa isaa yoo ta'e immoo booyaansii foorsiin faana dabalee jira waan ta'eef ofirraa dhiiba jechuudha. Kana adda sirriitti ibsee Arkimeedis piriinsiipilii jechuudha. Kan biraan immoo Arkimeedis piriinsiipilii foormulaa san qabattanii dalaguu danda'u qabdi jechuudha. Inni dhumamoo mata dureen moving fluid Bernoulli's equation fi lalagaa kanama fakkeenyaaf Arkimeedis karee funtanaa maal jennee static fluid irratti appilaayi ta'a. Garuu inni Bernoulli's equation ammoo fluid dynamicsiidha. Makaaniksii lamaa jireenye fluid dynamicsii fi fluid statics jenne. Garuu kan Bernoulli's kun maali? Fluid dynamicsiidha yookaan dhangala'oowwan yaa'aa jiran, socho'aa jiran, muftaa jiran irratti dalagee jechuudha. Bernoulli's equation dalaguu kan danda'u maali? Qaamota non-viscous ta'aniif akkasumas fluidiin isaanii dhaabbataa kan ta'e yookaan steady kan ta'ee fi akkasumas qaamota akkamii ta'aniif incompressible yookaan densitiin isaanii constant kan ta'e jechuudha. Kan biraan immoo irrotational qaamota maali? No angular movement dha. Qaamota irrotation hin taane jechuudha. Laminar flow fi irregularity jechuudha. Laminar flow jechuun steady flow jechuudha. Laminar flowin affect wantoonni godhan maal fa'aadha immoo non-viscous ta'u. Non-viscousummaa dhangalechaati. Kan biraan flowin haalli dhangalechi sanitti flow ta'u yoo steady ta'ee fi no steady yoo ta'e laminar flow jeequu danda'a jechuudha. Kan biraa qabxiin jiru equation of continuity dha. Equation maan isaaniitu maaliif dalaga jechuudha. It is used for fluid dynamics. Fluid dynamics yookaan dhangala'oowwan sochii irra jiraniif dalaga. Garuu garaagarummaan isaanii maali? Equation continuity dha. Conservation of mass dha. Seera gitaa'ummaa hangaati.
Garuu barnoolii as maali? Seera gitaa'ummaa anniisaati. Hin dagatinaa. Inni barnoolii as kun garuu seera maaliiti jechuudha? Gitaa'ummaa anniisaati jechuudha. Kun amma the law of conservation of energy dha. Barnoolii as jechuudha. Garuu continuity dha. The law of conservation of mass dha. Seera gitaa'ummaa hangaati. Isaan lamaanitu qaama maalii irratti dalagu? Non-viscous warra ta'an fluidiin isaanii warra steady ta'e warra non compressible ta'e yookaan incompressible kan ta'an jechuun warra densitiin isaanii constantii ta'e dalagan isaan lamaanuu jechuudha. Isaan lamaanuu it is applied for what? Steady fluids. It is non-viscous. It is also used for what? Incompressible fluidiidhaaf dalaga jechuudha. Kanas formulaa isaa qabachuu qabdu. Garaagarummaan guddoon isii tana jidduu jirtanii irra deebi'ee ammallee isiniif himuu fedhu law of conservation of mass dha yookaan law of conservation of volume dha. When the Bernoulli's is what? The law of conservation of energy dha. Garaagarummaan akkasii qaban jechuudha. Okay, Bernoulli's equation kun yeroo ibsinu it is quality dha. Qualitative jechuudha. Bernoulli's equation jechuun Bernoulli's jechuun maqaa saayintistiiti. Maqaa namaatirraa hundaa'e Bernoulli's saayintistii Daani'el Bernoulli's jedhamu kan lammii biyya Siwiidinii irratti fiizistii lammii biyya Siwiidin kan ta'etu Bernoulli's equation haala kaa'ee jechuudha. Innis Bernoulli's equation is what? It is hariiroo maalii fi maal gidduu jirudha? Hariiroo velocity yookaan saffisa fluidiin tokkotti deemuu fi pireejarii yookaan humna pireejarii irratti apply ta'e. Humna pireejarii apply irratti ta'ee fi velocity fluidiin tokko ittiin flow ta'u hariiroo isaan gidduu jiru nama ibse. Yeroo ibsinu hiikkaan isaa akkam jechuudha? It is swiftly yookaan speedily moving fluids exert less pressure. Bernoulli's principle yeroo ibsinu swiftly yookaan speedily moving fluid harkanna. Saffisa guddaan kan deemu harkanna. Yoo pireejariin exertis less pressure than slowly ta'e. Pireejariin yoo more apply irratti ta'e qaamichi saffisa guddaadhaan deema. Less yoo ta'e immoo saffisa xiqqaan kan deemu ta'uu isaati. Bernoulli's principle is extremely important in our everyday life. Jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti Bernoulli's equation baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bernoulli's equation is really consequence of fundamental principle of physics dha. It is the conservation of energy dha. Energy principle dhaan derive goote jechuudha. Kun equation isaa dalagamaa jechuudha. Akkanatti hojjete jechuudha principleen isaa kun. Irra deebi'ee kan isinitti himu conservation of energy dha jechuudha. Bernoulli's equation is follows or the law of conservation of energy dha. Galatooma jechuun barbaada. Kan dhumaa asumaan wanti isinitti dhaamu boqonnaa kana paartii tokkoon diteeliin isin barsiise jechuu osoo hin taane xiqqoo qabxii xiqqoo isiniitu qayyeetii yaada. Asumaan gaafileen as keessaa baasee yeroo gabaabaa keessa sa'aatii muraasa booda isiniifan dalagaa nagaatti naaf jiraadhaa.